mee mudannoo kennutti miduruma akkamitti sirraa fudhatan biyyatti? Durbummaa waggaa 13 ta'ee balleessee beektaa? Kutaa afur Wallaahi baradha. waggaa daa'ima kichuu taatee moo? Wallaahi kichuu kutaa afur baradha. Barnoota amma dubbisaa iyyuu hin danda'u takka takka walitti qoca malee wata akka hin beeku. Sareetii akkamitti? Akkitti fudhate moo? Akkitti fudhate inni kutaa 8 barataa beektaa? Eshi. Kutaa afur baradha. Kun boqonnaa jedhanii yoo boqonnaan sa'a 8 ga'u ganama yoo barannu sa'aatiin 4 yoo ga'u boqonnaa yaa'anii mana barumsaa duuba taree taa'aa beektaan. Eshi. Achuma na dhufa daanni guyyaa mara makkii jedha achuma na dhufa. Eshi. Inni illee bareeda lookoo wayiiti ani illee bakka qalbii itti na buute inni dubbise. Eshi. Dubbisnu wal barree wal janaajjanni osuma wal janaajjan waggaa 5 dheenne janaajjanamaan. Agaati kutaa 9 geettu. Immaa kutaa 9 gaa'an. Achumatti barnoota yoo wal janaajjantan meeqa taare? Ani hin baranne ka kutaa 4 isaa wal bare wal janaajjanna barnoota illee achumaan dhiisata isa bareen. Jaalalli qabnaan barumsaa baate. Barumsaa bahe inni barnoota ofii ittuma fufee ani keessaa bahe. Mataatti ol si fiige si fiqiriin. Wallaan fiqirii ta'e uma biraatu ta'e ta'e isa wal bare barumsuma na jibbisiiseeyyu dhaqumayyuu. Eshi. Achi booda bakka wal barree gaafa tokko mana nawaamu ofii nawaamu sodaatee goddanyaa sana ergee beektaa saarbisii inni baadiyyaa galaa kun katama saarbisii kireeffattee jiraatti ijoolleen barattootaa sun baadiyyaa. Akkasii barattoota birrii 50 fa'aa kireessanii fi jiraatti. Yoo san birrii 60 keessa gala saarbisii xiqqoo takka beektaa. Eshi. Achumaan goddanyaa isaa tokko na ergee inni si barbaadaa dhanaan jedhee beektaa goddanyaa isaa sun. Eshi. Ummata fooloo godha waan taarikaati. Fooloo godha kun waan taarikaati wallaahi waan fooloo bichayyuu miti waan firaalee cayyuu kennu. Fakkiin xiyyaa gowwaan hadha maalumaaf nawaama saniif nawaama seet hiree maalumaaf nawaama iyyeen dhufa sa'a 8 irra dhufa jedheen beektaa walii beeldamne. Hin beekanne ati. Ani hin beekne sa'a 8 iyyatti akkumatti jiru ka'ee dhaqee beektaa hanqamaachaa hiyyaan ni qanne. Eshi. Yoo dhaqu adaanii mangistiin kiyya ufuufate urgaa'e na eegaara mana tolche. Eshi. Achuma lamuun faandii shaayii xabbasanii shaayii diimtuu sana daffisanii. Eshi. Taa'inaan jedha shaayii dhunnaa makkiin xiyyateette. Yoo ta'u odaa jarri wal taqqasanii kana ergisanii wal taqqasee sun biraa gabbee anaaf inni bichaa manatti hafne. Kasi waan fidee dhufa jedhee bahe. Hin beeku bakka hin machaachuu jedhee bahe sun hin machaachuu hin maxaalloo jedhee bahe sun. Eshi. Achuma lamu makkiin xiyya eessa deemtaree jennaan hin deebi'a suuqii asii ga'ee deebi'a jedha yoo inni gabbee balbaluma dig godhee cufee miira sun. Ka jaalallee keetii kun. Yoo cufu achuma qabi jechuun kaabboo. Situme. Tumaanutuma qabaa maal gaalimsiin butuutee siin jedha yaaqi. Maati harree wayiiti eega jaalallee keetii dullaa maal gootaa daree dabtee jalan qabdu. Maan hin barbaadu kaa giddiin. Xiffiin si dhahe moo maaliin si tume? Amma san keessaa sitti maa inni na tumeen uummanni kun yoo ta'e nu waraabaa jira wallaahi. Eshi hayyee. Wallaa asliif fooloo bara 2020 si godhe. Hin boonne reetiin iyyine. Hiyyeessoo hiyyeessa qaba maal osoo ollaanuu jiraate saarbisiin duwwaa malee ollaanuma yaa'aaki. Alaa kullaan ilmoo dhiira teessi kuffise. Na kuffise fudhate maalaa tofta kun hin jiru. Hin gaggabne ree. Gaggabee bishaan hin jiru waan tokko hin jiru mana keessa inni kafuuraa fixate fiigee suuqii wayii jirti yaaqii biriindaa kana bitee dhufe. Si gaggabse biriindaa si obaase. Asli wallaa uummanni kun na waraabnaa sin dhiisu wadha. Biriindaa dhude kaati. Wallaan si biraa deema uummanni nu waraabaa jira. Hin deemin lubbuu bakka malee jirra uummanni guutuun miira keessa jira hin deemin bannaati. Si gaggabse biriindaa si obaase. Innuuta du'e maali biriindaa bitee dhufe biriindaa
Ande takokkeen na godde biriin da sayyoo dhuge xiqqoo nafseen na deebite obbee gebeetta. Eegatti mirindaa dhugdee xiqqoo beeyte warra sitti hin deebifne ree. Waan deebis harkattuu gaggabe wana warra kiyyattuu galamaa akkamit galamee. Waa isa bira hafaaraamee ganaa galaa iyyuu ka'ee achi. Wanta lamee warra seenaa taate baay'ee mana waraabdi malee jibdoonni warra seenaa akkanaa qabu. Laafni waraaban takkitti silaa eega mirindaa dhugdee xiqqoo yoomte sitti deebisuu qaawara akka sirriitti barattu. Achi booda maal wallaalitti hin deebine. Sitti hin deebifne? Maal na deebisa achi warri nuun asoo qaara kaa hin ture kaani na dhukkubee hin ture dafee hin gallee warri daa'imummaan xiyyeessa jirti ga'ee na soqaniin. Eshi. Kanaa sa'a 8 manaa bahee ishaayii galee guyyaa 8 bahee.